Asoosama godaannisa fayyuu hin dandeenye. Asoosama godaannisa fayyuu hin dandeenye. Yooyyaa ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota faantuutuubii jalatti argamtan hundi keessanuu nagaan waaqayyoo bakkuma jirtanii fi haala kallattii isin jirtanitti isiniif haa baay'atu jechuun jaalladha. Har'a kanan qabadhee isiniif dhiyaadhe asoosama godaannisa fayyuu hin dandeenye kan jedhu mata duree. Tosi taasisuufis yaalitiin dadhabee rakkootu jira moo carraas irraa dhabee jaalalli hin gognee na boobee ammas kootu yoo garaan kee anaaf dhaabee. Ani maqaan koo Siifanan jedhama. Bakki dhaladhee guddadhe Shawaa Lixaa godina Amboo aanaa Tokkee Kuttaayyuu ganda Munnay Kashabbal jedhamutti dhaladhee guddadhe. Yerootti umuriin koo waggaa 6 guutuutti mana barnootaa galee barachuu jalqabe. Hanga kutaa 4 gahutti mana barnootaa naannoo keenyaa baradhe. Kutaa 4 yeroon gahutti hiriyoonni koo gara magaalaa Liiban Jawwee barnootaan waan deemanis anis kophaa koo waan ta'eef isaan duukaa kutaa 4 magaalaa Liiban Jawwee gale. Isaa booda barnoota koo akkuma gaariitti barachuu otoon jiruu barataan barnootaan baay'ee cimaa ta'e tokko duuba koorra deessee yookiin teessoo duubaarra taa'ee ture. Ji'oota muraasaan booda gaaffii jaalalaa naaf dhiyeesse. Jibbaas miti jaalalaas namaan galu haalli kee mal wayyaree mee akki kee kun ofitti na hiiksuu didee na dhorkee. Yeroo sanatti ani hiikkaa jaalalaa naaf hin galu ture. Gurbaan barataa cimaa ta'e kun yeroo hundumaa yeroon boqonnaa ba'u xalayaa barreessuun daftara koo keessa kaa'aa ture. Ani garuu dubbiseen ciccira malee deebisuuf ottuma akkas godhuun kutaa 4 xumurree gara kutaa 5ffaa dabarre. Isa boodas kophaa koo yoo na argu maaliif gaaffii naaf hin deebistu jedhee na loluu jalqabe. Isa boodas akka inni lammaffaa xalayaa naaf hin barreessine akeekkachiisatti laadhee maatii isaa magaalaa sana keessa waan turaniif maatii jettan siif himadha jedheen. Isa booda innis na sodaatee barnoota isaa barachuu eegale. Hanga kutaa 8ffaa kutaa tokko keessa teenyee waliin baranna. Isaa booda bara 2001 gara magaalaa Geedoo Aanaa Callaay bakka jedhamtutti anis innis mana barnootaa sadarkaa 2ffaa barachuuf deemne. Kutaa 9ffaa gaafa barachuu eegalle dargaggoo waggaa 4 dura gaaffii jaalalaa naaf dhiyeesse kun maqaan isaa Emmi jedhama. Mana barnootaa jalqaba hedduu akka na jaallatee dhiphachaa jiru intala maqaan ishee Dirruu jedhamtu hiriyaa kan turte waamuun dhiphina isaa itti himate. Isheenis natti himtee haa ta'u garuu ani ammas homaa natti hin fakkaatu. Kana biraan inni ilma dureessaa ani immoo intala maatii harka qalleessaa kanaafuu dhugaan natti hin fakkaatu ture. Durbi hedduun isa hawwu ani garuu yeroo sanatti jaalalli wanta jedhamu tokkos nan qabu ture. Emmi barnoota isaa barachuu dadhabuudhaan sababa kootiin barnoota isaa dhiisee gale. Anis yeroo sanatti ijoollee waan tureefis homaa natti dhagahamu. Dhukkubbiin isaa Emmi waggaa tokkoof mana barnootaa gubuun bara 2002 yeroo ani kutaa 4ffaa baradhu inni immoo gara mana barnoota magaalaa Amboo deemuun kutaa 9ffaa barachuu eegale. Anis barumsa sana maatirikii yookiin qormaata biyyoolessaa kutaa 10ffaa
qorameen ture. Haa ta'u garuu qabxiin qophaa'inaa gaafa na hanqatu baay'een gadde, baay'ee yeroo sanatti baay'ees booye. Obboleettiin koo hangafa magaalaa Liiban Jawwee waan jiraattuuf hanga dorgommii baatutti ani bira taa'ii yeroo dorgommii dhabdes sin barsiisa naan jechuun na jajjabeessaa turte. Guyyaa tokko ilmiin koo obboleettii koo irratti halkan walakkaa sa'aatii 7 bilbilee yaa obboleettii koo maaloo na furii maraachuuf maaloo na gargaari jechuun booye. Ishee kadhate. Isaa booda obboleettiin koos ati eenyudha jettee ani eenyudha obboleettii kee jaalladheen isheen waggaa 6 guutuu rakkadhe mee maaluma narraa jibbite naaf gaafadhu sababa isheen barnoota koo jibbe jedhee isheetti himate. Isheenis isa gara mana isheetti waamuun nu lamaanuu wal biratti gaafatte. Anis jibba isaa akkan hin qabne itti hime. Garuu jaalala maal akka ta'e naaf hin galu jedheen. Isheenis tole yaa obboleettii koo nuti obboleessa qabna mucaan kun hin maraachiin jettee na sussutte. Isa boodas ani gaaffii jaalalaa eenyuun fudhee waliin haasa'uu jalqabne. Guyyaa tokko obboleettii koo inni waamtee akka inni gaa'ilaan dura rakkoo tokko narra hin geenye akka amantii keenyaatti waadaa galchite. Isa boodas ani yeroo itti dorgommii bahutti gara magaalaa Geedoo deemuun yeroo fiildii bahee ilaalu fiildii ogummaa fi teeknikii waan baheef anis galmaa'ee gara Liiboonitti kootti deebi'e. Isa booda bara 2003 sana ji'a lammaffaa keessa warri dorgommicha irratti hirmaatan keessaa tokko ana. Gaafa maqaan dorgomtoota warra bahanii ilaalu maqaan koo tokkoffaa irra naaf bahe. Anis gammachuudhaan gara magaalaa Amboo galmaa'uuf deeme. Galmaa'ee gale. Innis nas barumsa sana kutaa 10ffaa achitti barata eegale. Inni immoo dabareesaa bara 2003 qormaata qophaa'inaatiif qophaa'a. Ani immoo kolleejjii waggaa 1ffaa achi baradhe. Anaa fi ilmiin koo darbinee wal agarra. Bara 2003 sana mucaa hiriyaasaa tokko inni ati gowwaadha intalli kun durbummaa ishee yoo fudhachuu baatte booda hin siganti jechuun gorse eegale. Innis kana dhagahee fedhii foonii akka raawwannuuf irratti deddeebi'ee na gaafachuu eegale. Ani garuu jaalalli kee natti hin haafu malee gaa'ilaan duratti quunnamtii saalaa hin raawwadhu du'een bada malee jedheeni dide. Isa boodas ilmiin koos na shakkuu eegale. Ati nama biraa qabdaa kanaaf na didee jedhee anaa fi isa gidduutti walitti bu'iinsi gidduu uumame. Anaa fi ilmiin barumsaan bara 2003 gara ji'a 6ffaa gargar akka baanu itti hime. Yaadaanis teenyee qaamaanis wal irraa fagaannus. Isa booda gurbaan maqaan isaa Siisee jedhamu dhalataa Goobaan kan ta'e sababa barnoota wal barree Siisee
Siiseen barnoota, ani immoo teeknika baradha. Sababa ittiin anaa fi Siisee wal barre saabjektii biizinasii inni barannu yeroo hojii mana naaf kenne. Barnooticha kaalkuleetii yookiin herreega waan of keessaa qabuuf akka inni na gargaaruu fi hiriyyaan kiyya faana gaaffii inni nu gargaara eegale. Siiseen abbaa fi haadha hin qabu. Baay'ee rakkatee barata. Sababa isaaf baay'ee na gaddisiisa. Kan akka inni baratuuf isa gargaaru obboleessa isaa kan haadha tokkoon ta'anidha. Kutaa lammaffaasaa